nama gartee nama qofalchiisee jireenya jiraatu yaa warra qishnaa godhaa duniyaa tanarra jiraatu yaa obboleessa qii guyyaa tokko dhufa arrabaati qishnaa gootuun kara karabbisi qabu guyyaa arrabni kee kaarra jiidhu kun kaarra qishnaaf akkanatti olii gaffiigu kun qabamuu dhufuu ta'a ummata keenya ifeega gurbaa kana duba guyyaa tokko mucaa gartee ijaan qabne tokko daa'ima ijaan qabne tokko akkana bordoo qabatee deema naannoo inni naannoo dildilaa kana fakkaata isaa qabatee deema saayibban isaatiin eegaa sapiraayisiin isin godhaa jeentuba haya nama ijaan qabne irra firaankii hojjetee maal jettan innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun gurbaa kana dhaqee ulee harkaa fuudhee bordoo gurbaa ijaan qabne kana bordoo harkaa fuudhee wallayyaarra geessee mucaan kun gara deemu wallaale yaa kana dukkanayse na arki jee yaa kana dukkanayse na arki rahmaanitti ol lallabe mana murtii guddaa dhaqe mana murtii guddicha achi dhaqee obboleeyyan kiyya kana duba halkan isaa afaan asriitii waan kana godhee bordoo harkatti deebisee itti qoflan saayibban gurbaan kun gale mana isaatti hoggu mana isaa gale haati mana isaa bilbila nama jalaan kaaftu maaluma taate eega gabbaate namaaf mana kana jireettee xiqqa shollee of duuba deebitee rullaaltu maaluma taateetteen intala tana cimimmuu qabee beek kana fuudhanii mana hakimaa geessan hoggu mana hakimaa geessan isaan alaktuun ijaaniin haati manaan ciminfatteeni dhalte alhamdulillah aboo rabbi ilmasii kannee qojjaaniin hoggu ol seenee laalu ilmi isaa ijaan qabu maal jettan ummata keenya innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun mucaa kana duba obboleeyyan kiyya jibbaadhaan akka gartee mee rabbi dellanuun ni taati ummata keenya rabbi ittiin aaraa fittiin aaraa wallaaleen mana galchanii takkaa mucaa kana ilmootiyya jee ija keeysan laallee kuma qabadhu takkaa gartee ija rahmataatiin ilaal mana tokko mana isaa cina goojjoo ijaaree mucaalachi guddate maqaan isaa duba obboleeyyan kiyya Saalim jaaniin ni guddate mucaan kun akkuu guddate yeroo xiqqashoo booda ummata keenya ijoollee lama harkate Khaalidii Umar jaamti ijoolleen fayya qabdi maasha Allah garuu inni ijoollee tana ilmaan isaa beeka malee mucaa kana ilma isaatti hin beeku mucaa kana duba yeroo xiqqashoo booda haati bakka quraanaa ergiti kan kalaama isaa kan nu rahmaanii mucaa kana haafiza godhee maal jettan rabbi subhaanahu wa ta'ala mucaan kun haafiza quraanaa ta'e ilmaan isaa keessa mucaan kun duba ganamaan masgiida dhaquu fedhe duba guyyaa tokko obboleeyyan isaa irraa turan guyyaan akka guyyaa jummaa ummanni keenya jummaadhaaf carraa argatanii taa'u jirtan kana mucaan salfii duraa taa'uu fedha warra salfii duraa baree beekan kana duba obboleeyyan isaa dhabee mana san keessaa bu'e abbaan tottolfatee koota uffatee mana aruusaatti deemaa beeke karaan achi dura baasa iyyansa mucaa kana dhagee garaa dhalee beekan garaan dabruu dadhabeetti ol seene yaa Saalim maal taate jennaan cal jechu eenyu ati jee mucaan abbaa keeti jennaan an abbaaniin qabaa jee mucaan innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun yaa rabbi ilmoo qaama irruutti kannee ilmoo isaa jibboo yaa obboleeyyan kiyya if eeggannaa haa goonu kana duba mucaan kun jara keenya kana mucaan kun duba guyyaa tokko akka malee ta'e haala malee keessa galee abbaadhaan masgiida fuulii nageessi jeen guyyuma san duba obboleeyyan kiyya Khaalidii fi Umariitu na biraa kute duraan saatana masgiidaan jira masgiida nageessanii arra nama masgiida nageessuun dhabee jedhuma mucaan obboleeyyan mucaa kana fuudheeti katakkaa ulaan masgiidaa karabiin beekin afanni masgiidaa diimamu adii kan beekin kaqalama masgiidaan beeyin yeroo duraatiif sababa mucaa kanaatiin masgiida seenuu deemaa eegi dhaqeen masgiida seene dhiqatee ifiifu ulaa masgiidaa ol seene baabaa kiyya salfii duraa nageessi jeen salfiin duraa guutuudhaa maal jettan haya tatti aantu toora barandaasan arkate mucaan kun duba kana gatta'anii ni salaatanii baabaa kiyya quraana naa fidi jeen quraana ni fide suuratul kaaf naa bani jeen abbaan maaliif beeka obboleeyyan kiyya innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun suuratul kaaf namni cinaa jiru tokko ni bane
كبار الرديم جين مشانجر وهو حافظ سورة الكهف من أول السورة إلى آخر السورة كره أبانك يعني أركاجي أنا جالة توفت أنا قولي جم مشان تبغى بليانكي كانت بقى حيان وقال تجي إما منك قالني أبان قرتي أمة دعوة في متوقف جل في الراجن دج جيرته أنا توبة دجير كربكن يرو كنتمان بديت تدلك يا خنتاو جي كنت دج جيرته قافل مدى ديبو المان ساخي سانمني المبيخ مجاسري سبب يا سالم كي يوم مان سير كي جام منقل سبب خيتي ربي فانا يبسي حكومنا ساكلو ايقوما تكا منقل mana dur mucaasaatiif tolche katabje ni laala jee fiigee hogguumana sandeeku mucaan hin jiru maal jettan ummata keenya as ceechi cee'ina saalim kiyya isa jira jee duba haadhaan obsi jetteen haati obsi ni obse natti mi saalim kiyyaa garuun fedha innan wahuwa faaraka min addunyaa gallakkisee jira mucaan kee sabriin si haa jaaru إفادة قد سيبسه ربي سر فرته ربي رحمة زياغورو قبري سادك زيارة تندو بليان كي هاتي أك خنت يدوانا مرويت الدنيا يا نما ربي المويساتين يا نما ربي الموساتين توبة خنم الموت يا ربي نتوبة جيزة تندين يا ربي خيت الدول كبي غير ربي خيتي خد باتي توبة فول دري خين يجرا سينا خنا نقول دفت أمة خين وروح عندك يفيد من ربي نواتايس